Isin gaafachaa sagantaan kenna ka xiinxalaatii fi odeeffannoo isin biraan geenyu jalqabee jira. Warri nu daawwachuuf dhuftan iddoo isin galateeffachaa sagantaa kan qoqooduun faffacaasuun waliin nu gahaa isiniin jecha karaa yuutuubiitii fi feesbuukiin karaa lachuun jirra. Odeeffannoon guyyaa har'aa isin qabannee dhiyaannu harki guddaan haasawaa Abiy Ahmedii magaalaa Dirree Dhawaatii fi gara Jijjigaa gaafa inni deeme dubbate suniin wal qabatee waan tokko lama yaada sun irratti kennachuu barbaanna. Oduu biraallee ka biyyarraa dhufte isin biraan gahuu deemna. Guyyaan irraa kunin hagayyitii 14 barree 2022 sanbata guddaa yookaan ammoo saandee jirra. Isin akkam nagaa fayyaa bakka jirtan cufattu nagaa fayyaa qabdanii sagaleen karaa yuutuubii fi feesbuukiitiin akka lachuuttu akka gaariitti yoo dhagamaa jiraate nu beeksisa. Sagaleen sirriitti dhagamaa jiraachuu beekuu feena. Okay, privacy isaa public godha. Yuutuubii irratti akka namni hunduu arguu danda'u. Facebook irratti amma namni cuftinu arguu danda'anaaf fakkaata. Okay, amma public godhe jira. Namni hunduu amma daawwachuu arguu dhagahuu danda'a. Jalqaba hiriyoota qofattu arga Facebook irrattu. Oduu isinitti himna. Oduu eegi dubbanneen dubattu waan akka xiinxalaati waan Abiy Ahmed dubbate irratti yaada Abiy jedhe sun akka itti ilaalu isin biraan gahuu deema. Oduu kenna kaardhaa hin deemneen dubattu filannoon biyya keenyattu gaggeeffamaa jiru gara jeequmsattu deemuu akka danda'u dubbatamee ture. Sa'aatii 3 duratti boordiin filannoo keenya filannoo kana falmitoota bakka bu'uudhaan hoogganaa kan jiru Raila Odinga dura deemaa jira jedhe eegii dubbateen dubattu sa'aatii 3 dubattu gad deebi'ee paartii biyya bulchaa jiru William Ruto ka hoogganu dorgomaan William Ruto ammaan tana dursuu jalqabee jira jedhe dubbate. Sunirra kan kahe waajjirri filannoo guddichi magaalaa Naayiroobii keessatti argamu har'aa deeggartoota William Ruto fi Raila Odingaatiin marfame. Warri garii waajjira filannoo kana cabselle seenee jira. Poolisiin keenya yeroo ammaan tana waan imimmaan nama boochisaa fi uummata walitti qabamu bittinneessa meeshaalee adda addaa qabatee waajjira boordii filannoo komishinii jedhani warri komishinii filannoo keenyaatiif eegumsa guddaa godhaa jira. Diraamaan filannoo keenya dhumachaa hin jiru. Diraamaan kun akka jeequmsaa yookaan ammoo wal dhaba hin uumne sodaa guddaatu jira. Haga ammaan tana namni mo'ate yookaan ammoo namni filannoo kana injifachuu danda'u wanni hedduun namaa hin galle. Komishiniin filannoo keenya miidiyaattu haala waan kan ittiin gabaasu balleesse yookaan ammoo hammeesse jedhee miidiyaa himachaa ture. Har'a ammoo deeggartoota paartiilee lamaanii paartii mootummaatii fi paartii falmituutu rakkoo uumaa jira akka gara komishinii filannoo hin dhufne jedhee akeekkachiisa kennee jira. Keenyan yeroo ammaan tana ummatii shakkii guddaa sodaa guddaa wal jijjiirama keessa seenee jira. Gara biraatiin ammoo guyyaa dheengaddaa oduu sanitti himne Tana kaawuntii yookaan ammoo lafa Oromoo Ormaatii fi bulchaa yookaan gavarnar ta'uu fi kan dorgomee Ali Waariyoo filannoo kana akka hin milkaa'in gabaasne turre. Amma Muhammad Ali gavarnariin kutaa bulchiinsa keenya Marsabit kaawuntii mo'atee jira. Yeroo lammaffaa fi filamuu fi duula filadhaa geggeeffachaa ture inni mo'atee jira jechuudha. Gavarnariin Marsabit filannoo ammaan tana irra deebi'amee filamee mo'atee jira. Filannoon keenya eenyu akka mo'ate haga ammaan tana hin beekamne. Falmii guddaa kaasee biyyattii yeroo ammaan tana afaan sodaa guddaa jirti. Warri Itoophiyaa akka filannoo kan taajjabuuf deemanii hedduun isaanii gara biyyatti deebi'anii jiranii. Profeesar Mararaa Guddinaa hoogganaan Kafaawos taajjabbiif achi deemee ture. Filannoon keenyatii fi filannoon Itoophiyaa yoo wal birattuu qabne ilaallu
duddaa garaa yookaan ammoo waaqaaf lafa walitti hin dhiyaatu jechuudhani gaafa tokko Itoophiyaan filannoo gosa kana irra akka barachuu dandeettu abdii isaanii ibsatanii jiranii. Filannoo bara Dargiillee arge, bara Haayile Sillaaseellee arge, bara Ihaadigii tokkoffaallee arge. Filannoon hamaan akka filannoo badhaadhinaa hin jiru. Filannoo seenaa Itoophiyaa keessattuu gara filannoo dhugaattuu dhiyaate yoo ka dubbannu taate filannoo bara 2005 gaggeeffamee alattu Itoophiyaan filannoo dhugaa fakkaatu gaggeeffattee hin jirtu jechuudhaani Mararaa Guddinaa BBC2 dubbatee jira yookaan ammoo BBC2 himee jira. Waan gosa kanattuu karaa filannoo keenyatiin walitti qabatee deemaa jira. Amma gara filannoo keenya irraa gara Itoophiyaatti dhufna. Itoophiyaa keessatti Abiyyi Ahmedii gara magaalaa Dirree Dhawaatii fi magaalaa Jijjigaa deemee hojii misoomaa hojjetamaa jiruu fi akkasumas qamadii ammaan tana facaafamtee dhaqqabaa jirtu qamadii Itoophiyaan export yookaan ammoo biyya alattu ergitu deemee laalee jira. Kanaan walittuu qabatee Abiy Ahmed wanni inni dubbate falmii guddaa kaasee jira. Abiy Ahmed maal jedhee ka jedhu jalqaba isinitti himuu deema. Achiin dubattu ammoo asirrattuu yaadni nu qabne yookaan xiinxalli jira maal fakkaata ka jedhu isin biraan gahuu deema. Abiy Ahmed kanaan dura paartiin isaa ka Biltsiginnaatii fi mootummaan isaatiif mootummaan naannoo Oromiyaalleen yeroo hedduu mootummaan Mustafaa Umar kan naannoo Somaalilleen Itoophiyaan ammaan booda qamadii bituu irraa gara qamadii gurgurachuu sadarkaa addunyaatti. Qamadii biyya alaa irra galchuu irraa qamadii gara biyya Itoophiyaa keessatti galchuu jalqabdii jedhee dubbatee ture. Ammaan tanallee irra deebi'ee Itoophiyaan qamadii biyya alattu erguu deemti. Itoophiyaan qamadii jirti jechuudhani oduu gammachuu waan jedhe kana Abiy Ahmed uummata Itoophiyaatiif dabarsee jira. Itoophiyaan biyya qamadii bittu irra export gootu. Import godhuu irra biyya export gootu ol guddattee jirti jedhee dubbatee Abiy Ahmed as qofattuu hin dhaabbanne. Guyyaa lamaan duratti oduu isin biraan geenne yoo taate Itoophiyaa uummata sababa waraanaatii fi sababa gogiinsaatiin beela'eef qamadii biyya Yuukireen irraa dooniin qamadii fe'ate yookaan markabii qamadii fe'ate qamadii toonii 30,000 baatee gara Itoophiyaa himala akka jalqabu dhaabbanni nyaata addunyaa addeesse jechuudhaani madda oduu Reuters fi madda oduu Anadolu biyya Misrii waabeffatee miidiyaan addunyaa walirra fuudhee gabaasaa ture. Itoophiyaa uummata beela'eef qamadiin Yuukireen irraa fe'amee dhufaa jira jedhame. Abiy Ahmed qamadiin fe'amee dhufaa jiru jedhamu kijibaa hin jiru jedhe jira. Qamadii qofaa miti gogiinsa yookaan ammoo oolan hongeen Itoophiyaa seenee takkalleen hin jiru. Kunin oduu hinaaftuu fi falfaltuutii jedhe. Itoophiyaan mata dureen oduu har'aan tana hinaaffaa fi falfal. Addunyaan Itoophiyaa itti naafti. Itoophiyaattu farristi. Itoophiyaa falfalti malee gogiinsa wanni jedhu Abiy Ahmed hin jiru jedhe. Beela miti gogiinsinuu hin jiru jedhe. Jira moo hin jiru waan Abiy Ahmed kanaan dura dubbate tokko lama si yaadachiisa dubbadda. Itoophiyaan qamadii biyya alattu erguuf jennaan hinaaftuun addunyaa Itoophiyaa xiqqeessuu fi busheessuu fi tarree galtee karaa miidiyaa addunyaatiin maqaa balleessuu Itoophiyaa irratti bobba'anii jedha Haasan Abiy Ahmed. Itoophiyaan qamadii ergaa hiyyummaa keessa baha waan jetteef miidiyaan maqaa Itoophiyaa busheessuun beekame Itoophiyaan gogiinsan yookaan oolan yookaan ammoo hongeeni dhahamuu deemti jechuudhaan falfal isaanii jalqaban. Kun inni kadhalateef waan Itoophiyaan ofirra dabartee qamadii warra bituu dhiistee
qamadii biyya alaattu erguu fi deemaa yookaan qamadii biyya alaattu gurgurachuu deemaa jettee fi duulii maqa balleessu Itoophiyaa irrattu baname. Duulii kun duula Itoophiyaa xiqqeessuu, tuffachiisuu fi Itoophiyaa gadi qabuu fi kaayoo godhate jechuun Abiy Ahmed dubbatee jira. Abiy Ahmed bara kanatti mootummaan isaa duula faana magariisa jedhu walittuu qabatee magaalaa Dirre Dawaa keessattuu haasawaa godheen Itoophiyaan beelirraa bilisa ta'uu deemti jedhe labsee jira. Beelirraa bilisa ta'uu miti qamadii addunyaa fi gurguruu deemti. Yuukireenii haarawaa akka ta'uu dandeettu. Yuukireeniin kan Raashiyaanii waan weeraramaa jirtuu fi Yuukireen abiyyi Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu erguu deemti. Kanaaf borii doonii addunyaa warri dhaabbanni nyaata addunyaa jedhe sun dhugumaanuu qamadii fe'atee gara Itoophiyaa dhufaa jira moo hin jiru? Waan jedhu ilaaluu deemna. Garuu akka biyya jedhutti dooniin qamadii fe'atee gara Itoophiyaa dhufaa jiru hin jiru. Kun dhara. Kun kijiba. Itoophiyaan qamadiillee hin binne, Itoophiyaan gogiinsallee hin dhahamtu, dhahamuullee hin deemtu. Dhahamuullee hin deemtu. Roobu waan roobsisu Abiy Ahmed hin dhahamtu jedha. Warri waan kan godhu amaluma isaaniiti. Warri dooniin fe'amee qamadii qabatee dhufaa jedhu falfaltoota. Falfaltoota Itoophiyaan akka hin guddanne barbaadan. Kaayyoon warra Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu gurguruu fi deemti ka jedhu fashaleessuu fi xiqqeessuu fi jedhee Abiy Ahmed akkasittuu dubbatee jira. Himala kanatti aansuun Abiy Ahmed gara Jijjigaa dhaqee gara Jijjigaa wayita dhaqutti lafa qamadiin irrattuu faca'ee hektaarii miiliyoonotaan lakkaa'amu yoo akkame xiqqaate qamadii kuntaala kumaa miiliyoonota dhiifama oomishuu danda'a jedhu daawwatee jira jedha miidiyaan Itoophiyaa. Qamadiin naannoo Somaalitti faca'u kunii fi kan Oromiyaa keessattuu faca'u qamadii biyya alaattuu ergamuu deemtu jechuudha. Har'a oduun cuftinuu odii qamadiiti. Itoophiyaan qamadii biyya alaattuu erguu deemti. Kanaaf Itoophiyaan akka malee milkooftee jirti. Addunyaan nuttu hinaaftee beelii gogiinsi wanni jedhamu tokkolleen hin jiru. Abiy Ahmed jedhee jira. Har'a magaalaa Dirre Dawaatii fi magaalaa Jijjigaa yeroo deemu Abiy Ahmed sakatta'insa hamaattu ture. Maal jennaan naannoo Somaalii keessa dhiyoo kana Al-Shabaab waan dhufee fi Al-Shabaab dhufee waan seenuuf Abiy Ahmed akka malee naannoo kanatti eegumsi godhamu jabaachuu qabaa jedhee jira. Eegumsi godhamu jabaachuu qofa osoo hin taane bakka Abiy Ahmed itti haasa'u ka qonnaa kanatti namni seenu cuftu sakatta'amuu qabaa. Pirezidaantiin naannoo Somaalii Mustafaa Umarilleen sakatta'amee jira jedha. Oduun naannoo Somaalii maddeen Somaalii irra dhufaa jirtu. Abiy waan akka malee shakkee jiruuf Mustafaalleen namni tokko kan hin sakatta'amin yookaan ammoo namni odoo qormaata hin qoramin odoo hin ilaalamin seena tokkolleen hin jiru. Nama cufa soqanii nama cufa sakattanii akkasiin nama galchanii akka malee security'n cimaa ture. Beefed up security jechuun very tightened security'n ture. Akka malee wani ture. Naannoo kan keessa tenshinii guddaatu ture. Al-Shabaab haleellaa dhiyoo kan waan dhaqqabsee fi akkasumas mootummaan olola ofirratti oofee Al-Shabaab fi woboon walitti dabalamuu fi jedhe sodaa guddaa waan uumeef waraanii guddaan akka malee babbaame eegumsi guddaan naannoo kana ture jedhamee dubbatamaa jira. Amma immoo dubbii gara qamadiitu deebinee qamadiin Abiy Ahmed facaasee qotee jedhu kun ekspoortii tayaa jedhe Abiy Ahmed. Kanaafuu addunyaan nu falfalaa jirti. Beelattuu jira. Mootummaan Abiy Ahmed qamadii gara biyya keessattuu galchuu fi ka jedhamu dhara qamadii erguu waan jalqabneef nutti naafanii ka jedhu gogiinsi hin jiru jedha. Beelii hin jiru jedha.
kun dubbiin Abiy Ahmed dubbate kun dubbii Abiy Ahmed ji'a tokkoon dura mataan isaa dubbateef warri mootummaa Abiy Ahmed dubbachaa jiruuf waajjiraaleen godinaatii fi naannolee waajjiraaleen kominikeeshinii adda addaa dubbachaa jiraniin wal dhaba.